harkatini kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Musliim keessaa hundi keessanii kan biyya keessas kan biyya alaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas ruuzii wajjinan hojjedha jedhee kanani haala kanaani zayitii wajjiniin lukkuu biyya xabbatachaa kan jira. Zayitiidha nama xabbatee kanatti xiqqoo shaageenii diimatutti xabbatee booda dammoo bishaan kanatti godhaa yeroo inni bilchaate ruuzii wajjinan hojjedha jechuudha. Ammasiif immoo akkanumattan dhiisa jechuudha. Amma haala kanaani zayitiidhaaniin xabbafadheetoo anna godhadheetoo muradhee jira. Haala kanaan sila bishaan keenya keessa godhanna jechuudha. Jistiin hin ga'u haala kanaan jistiitti qayyaru malee hin taane. Amma kun haala kanaan bishaan keenyatti godhadhee jira. Jistiin duraan jalaa xiqqaate soogidda keenya haala kanaan maankaa tokkoo fi gimmaa shantiin godhanna haanuu bilchaatu jechuudha. Haala kanaan kaza haamuu haaganattiin godhanna. Kun waraa gaar jedhama. Kana keessa hin buufanna. Qarafa namni wallaaltan hin jirtani. Kaza kanas immoo keessa buufanna. Kazaan qimamii kanammoo saba bahaaraati. Bahaara Suwaadii bahaara Abiyaatii kana itti rasha'anna jechuudha. Akka inni bilchaatu akka inni bilchaatetti booda shoorba sirraa gochuun barbaada sila ta'eef haala kanaan hin hojjetanna jechuudha. Haala kanaan wanna goone dhiisna jechuudha. Daqiiqaa muraasa fageenya nu bilcha hageenya nu takkutti akkanumatti qadaafnetoo hin dhiisna. Hageenya bilchaatetti yeroo inni bilchaate kaan ruuzii irraa godhanna kaan shorbaa irraa godhanna jechuudha. Amma ruuzii hojjechuudhaaf haala kanaan shunkurtii mataa tokko kanatti kattafadhee jira. Yeroo shunkurtiin kun xiqqoo ishiinuuf diimate maal goona kaarotiitti godhanna jechuudha. Haala kanaan shunkurtii keenya qolaalla'anna. Amma kaarotii haala kanaan kaarotii keenya itti godhannee jira. Haala kanaan shunkurtii qullubbii fi bahaara halluu kanaan kanan godhadha. Haala kanaan amma saga shunkurtii qullubbii fi halluu bilchaatutti hin dhiisna. Amma maal goona xiqqeechinee bishaan shorbaa kana
dhiqeessine godhanna jechuudha. Haala kanaan maaliif asirratti yaa'uu isaati jechuudha. Kaarotii haala kanaan amma haala kanaan waliin itti gochuu qabaanne doraa jechuudha. Haala kanaan doraa keenyatti godhanna. Haala kanaan erga doraa keenyatti godhannee raawwanne daqiiqaa muraasaaf dhiisa jechuudha. Qadaadni amma haala kanaan ruuzii kunuuti ruuzii dheedheeraa jechuudha. Ittiin godhanna. Haala kanaan akkanatti amma daqiiqaa lamaan ishiitiif qadaada kanaan teechisa jechuudha. Wanni itti godhanne lukkuu keenya haala kanaan godhanna. Maaliif akka inni keessa akka sadaa booda bichaatiin hin banne jedhe kanaan guguddisa jechuudha lukkuu itti. Amma salamu keechaa bada jechuudha. Nu jalaa akka keechaa nu jalaan banne haala kanaan maal goona amma bishaan isaa itti bu'anna.
Kana bishaan qallalii fudhatu. Haala kanaan amma akkanatti hojjedheetu waliin ga'ee jira. Soogidda isaanii qammasuu hin danda'u. Kana maqammasuus takkidha. Akkasii isiniin jedha. Ogeeyyiin amma hin qadaanne teechisna jechuudha haaluma kanaan. Kunooti haala kanaanii kana hojjedheetu xumuree jira isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii masootuu taatan hundi keessanuu ani garuu bilchaa mi'aannu jee mi'aawu baate ani hin beeku lamin qammasuu sila hin dandeenye fiiguu har'a jimaata. Sababa saniifuu kana fakkaata haala kanaan hojjedhee xumuree isiniin jechuu jaaladha. Yoo dassin jedhe like share gochuu hin dagatinaayi isiniin jedha uummata qashee. Asitti dammoo torba nuti barbaade asitti shaariyyee fi wanna jechuudha. Asitti dammoo bishaan isaa hojjedheen jira jechuudha. Dhiifama kun balbala narratti kurukutame dura shoorbicha illee haala kanaan hojjedheetu xumuree jira. Kanan itti godhe baduunisii fi shaariyyee xiqqoon itti godhe jechuudha. Haala kanaan hojjedheetu xumuree jira isiniin jechuu jaaladha. Kottaa immoo nyaannu ka isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo roozichi kunooti hojjedhe haala kanaan xumuree jira isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin olitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Akkasumas immoo viidiyoon kiyya yoo dassin jedhe like share gochuu hin dagatinaayi isiniin jedha. Akkasi garuu wannoo isaa qimamii isaa daalacha jechuudha. Ordii fakkeechu baay'ee ittiin goone jechuudha. Maaliif jennaan namichi kiyya baay'ee hin jaalatu sila ta'eefu hin caqacaqama. Kanattan itti qannas godhe haala kanaan hojjedhee xumuree jira. Haga viidiyoo biraatiin olitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Isin immoo like share gochuu hin dagatinaayi isiniin jedha. Warroonni akkamaa na bira turtanii jabaadhunaan jechaa turtan galatoomaa. Akkasumas immoo warroonni maatii kiyya hin taane akka maamila kiyya taatan barbaada isiniin jedha. Akkasumas immoo turtii gaarii isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Baay'ee.